السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتذا في هرب سكني جرتني تجبتني نجى قبتني في قبتني سلام تاني أني رفعت اسم برها جس يجا ديبني أرمالين ديبتي هاتي أمجد شنو تاني أبا مديو جنين أرجما الحمد لله أبا نمدس نافيه تعالى لي أركيه نهار كجوباتو أبا نمنا نافيه جرا قرو ديجا ساتورتي تبرتمانين بزاف سيفدين لو هرب سكني سلام مدو أشمار كفولة خبجمتو تافر دفتو تخنيا جرّ جرتني سنجتشا جرّ قالت واقع أكون بكم أرّا عثمان الأكبوتين وأنت كتكا والكاسنين قدسني دبين جالا سن الكاسي قدسون فينس ننفسفنه أكتسار كنارك وجوسينن متار راجيريت مرة أو وزجيت مان التديس وردفتو تخنيا أكسمان خنا الأكبو خير دبين بلو داسم متا خنا نياته بلو بربادا خوته Kanaafuu amma haadha amma wajjiniin isinii deebi'ee hordoftoota keenya. Maaliif balloon akkuma beektanitti nama jabaadha, nama gaarii, nama qalbiin isaa xaliila, rakkataa hunda bira dhaabbata. Dhibamaa hunda ka dhukkubsatu, ka rakkate, ka bade, ka maal ta'e, ka namni itti dhufe hunda bira dhaabbate gargaarsaan waa hundaan jira dhaabbata. Garuu khayrii osuma hojjetu hamtuunis namoonni dhufti. Alhamdulillah ala kulli haal hidhamullee ni baha ba'uun isaa hin oolamu. Hordoftoota keenya egaa balloo ni beektan abbaa qabbanaati abbaa nagayaati balloo kana nama itti hinaafuuf baay'ate hinaaffaan isaa kunoo namni osumatti hinaafu osotti hinaafuuti intaloon fuute biiftuun baanan fuute maneedhaa keessee hordoftoota keenya akka balloon keessa jiru rabbi hubate nutillee maneedhaa dura ta'aa oolle har'a an kan mana dhukkubuun deeme barbaada isaa maaliif gaa dhiini dhufnaan dirmamuun ni hafti barbaada isaa oollee akkasitti viidiyoolee ilaa haga isin mana isaanii isaa dheeyxee mana isaa jirti jedhanii namni naa himee mana isaa sanillee dhaqee ijoollee isaa laalee fi achi bakka maneedhaa sanitti deebinee amma tanaan haadha ammattana bira ol seene hordoftoota keenya kanaafuu balloo du'aayii godha maaliif namoonni sadan magaalaa tana keessaa waa laaqaa jirtan Sheekh Tartiib gaaniin teetun eenyumtuu namni siirii gootan kun bakka takka hin geessan bakka takka keenya jettanii ifillee yaadina maaliif qabamuuf teessan gaaf tokko siiriin tun hanga nama fayyaddu qabdi. Naam siiriin hanga nama fayyaddu qabdi malee ubrii teessan isin hin fayyaddu. Siiriin isin gootan tun booda deebitee isin galaasuu teessi. Osoo nama dhammafnettanii yaataniiti dhammuu teessan. Intalti dhalaanfaan ilma dhiiraa abbaa ilmaanii gizee mana dhaageessite qashalleen qaanfattu isin. Sa'aan tana dhibdu bara amma Abrahaam qabdee Abrahaam sun bar jaarsa siitii biiftuutaan jaarsa siitii bara Abrahaam kun ilmoo jaarsa sii namni amma ilmoo jaarsa keetii hogguu jibbite laalama. Ilmumaan sirraa dhale habiraa si fuudha tabiraa sirra fuudha ati dhiiftee isa bira dhiiftee kaachoo hoyya inni isii fuudhu san hogguu jibbee ilmoon tiyya laalammaa ati tabaatee ilmoon kanarratti intala biraa yoon fuudhe ilmoon san ilmoo tiyyaami na heerumtee ilmoo tiyya kami jibbita ammoo Abrahaamis gaafa bayyanate amma isiin dhamaaftee Abrahaamis akkasi kolonii jala galfatteeti olii gadi hin deemu jirti bara inni gaafa bayyanattis garuu cubbuun tun si qabdii yaa biiftu balloonni baamini baa hordoftoota keenya ammaas akka chumaanuu lammada gamana haayoo as deebinu anamma akkanatti wani naa dhaammattan dhufee laaleef balloon akkas keessa jiru ala katatteenyee eegu jirru gara meeqaa waan balleessinu jeetiin haadha ammadiis laaluudhaaf keessattuu an mujrimaan tureesi namoonni yeroo san xiiqiina qaban hundinuu na barbaadaa jiranii firraan eeganis firraa wala hin jechuu wal qeeqaa jiran namni hundaa'u xilaanni kiyya baay'eenis haadha amma wani nama amma laaluuf anis kanaafin biraa keessa dhufe malee arra bakka balloonidhaa jiru sanii ka'een dhufu hordoftoota keenya silaan. Salma gubbaanu Saifuddin osoo fayyaa hin qabne osoo mana ciisu jirutti taballotan egaa hidhamellee bubbulee silaa jalqaba dhaquu qabaa'u. Akka lafaa kaayin deemnes qabamee lafa ciisu jira mataa isaatiifuu. Sa'ummannummaan kun akkam ta'uuf tana hojjetan naaf hin gallee barisaanan. Uummanni bara wanni waan kana dalaguuf ni beektaa
siirii tana hogguu godhuu eegalan. Dhalaaturra nama miidhaan isa siirii tanaan dhiirarra. Amma waa'ee siiriitiin beekamu waa'ee siiriin deengaddumaan eegaa mana deebi'ee arga malee. Amma kaa sheekh tartiibis gaafa dhufee manatti na qabe san waa akka inni guddoo tanaa ummiine habar waliin hin juuf garaa isin ilaafeetuma isin faajisanii isaaf dajjaal guyyaas qaban. Guyyaa na qaban dhufanii na guyyaa san dhimma sirraa qaban irra dhimma irraa hin qabani. Jechuun kiyya isin gurguddoo kanaafuu waliin dhalatti raamtuudhaa juuf sheekh tartiib isinii garaa laafee isin dhiisee deemee bara sheekh tartiib nama hedduu waliin hin juuf laalamma micoos hilwaas akkasuma gadhiisee sheekh tartiib sun ittiin goone. Dhalaan sheeytaana. Dhalatti raamtuudhaan hin juuf ilmoo jaarsasii hogguu akkasii udaan nyaachiftee kararraa meeqaa cirsiiftee. Subhanallah. Meelaala. Abruma ajaa'ibaati. Hedduu takka nama dhibu. Waan ajaa'ibsifataa. Kanaafin dhalatti raamtuudhaa siiriin tun jaabaran. Waan ajaa'ibsifataa waan akkanaa tanaan arkee dhaga'uun kiyyaa ammuma subhanallah. Garuu namni ilmoo jaarsaatii miti ilmoo karaarraa akka tasaatti osoo deemu bari amma yeroo ammaa tana keessatti meeqaan tamtu darbanii biyya lamaa tana keessa guruu jiran. Sanuu namni akkas hin godhu. Hadawwiita ilmoo hadawwii fiitu akkas hin godhu. San garuu wanni ifiifuu naman fakkaattu waan kana aboota siisan nurraa dhiisime. Subhanallah. Siirii tasiiriin ifiifuu dhamaafte. Tana tasiiriin ifiifuu dhamaafte dhamaatee jirti. Namni dhamaasuu malee faayidaa qabdi. Maaliif namni waan dhamaatus nama itti aara qabdu. Dantaasee san aaraaf goote jaan. Laakiin ilmoo makluuqa humaan amma talambara amma zikrumati yaafi amma kiyya jechuudha. Jaarsa jaalachaa ammaas kaansi dhibula. Jaarsa jaalachaa. Subhanallah. Ilmoo isaa hogguu akkas goote. Abriin ajaa'ibaa. Abuutun biiftuu maali? Akkana dhee silaa afaan kana walitti cabsaan silaa na bira jiraattee hordoftoota keenya. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya amma mana hidhaadhaa kana sa'aan tun sa'aa meeqa halkanirraayi naguma tatteenya malees ganama banama sa'aa takkatti sa'aa takka booda wanti qabna akka keenya kararraa deemnee viidiyoo isinii marree kunoo bakki jirru bakka tana jechuudhaafis xiqqishoo ummanni kun ummata siirii hojjetu hordoftoota keenya caaluma jennee bakka tana jirraas kan jenne manumaa marree wanni gadhiisu jirruuf bara hojii alaa isitti jirra hordoftoota keenya. Ala hogguu daleeynee viidiyoo alam marre xiqqishoo akka tokko hordoftoonni akkeessu jiran waan hojjechuu yaatan dura gallakiftanii lees miidiyaa irra gadhiiftanii jechuudha jiran. Mana onni haasoo. Waan hunda gadhiisuu miti. Mana haasawaniitu immoo karoora waan itti jiran san itti aljitan malee waa hunda fuudhanii gadhiisuun ni huntaatu. Dhugaa baana hordoftoonni keenya dhugaa baana dhibbarraa dhibba dhugaadha. Gizee deemanii bika kana tana jira waan akkana kana qoru jirra jaanii gadhiisan. Khaluma kan dhufee achiin gochiisa. Mushkiluma gubbatti daamtii bar dubbiin dubbuma gubbatti daamtee wal xaxxee rakkoo biraa keessa seenamatuma keenyaafu. Saniifuu manuma ta'anii mana yaada qaban. Isinillee yaada qabdan komantii yala barreessaa. Nuti wanni isiniif kana hojjannuuf akka yaada qabdan namni walirra sammuu qaba. Yaadaan wal gargaaraa jechuudha. Yaadni keessan wallaahi bakka hedduutu kan na fayyade. Waan san ta'eef komantiidhaan barreessaa yaada keessan. Namni tanaaf mana taa'ee isinii mara mala silaa deemanii achi dura jirra mana hidhaa jirra bakka kanaa jirra jaanii iddoo manni hidhaa san ta'e hundaa maaliif kaameraa isinii maruu wallaalle nuti yeroo hundaa yaanee isinii marra iddoo jirullee isinii marra biyya tana keessatti nuti ifiifuu taariba dhufne namni taariba dhufe kaameraa ol qabatee gizee ulaa mana hidhaa biyyaas dhaqe bika beektees dhaqe mana hidhaa keessaa fi bika akka itti namni kaameraadhaan deddeemuu si dhiisu hin jiru ani kaameraa yeroon isfaaltii irra deemu ummanni siirii qaba gizee kaameraa isfaaltii irra deemee maru. Namni argu isaan hin jiru. Isfaaltii irra nutis jaaneetuma marra hordoftoota keenya garuu akkatti marruu jira. Irri kaameraadha. Mana mootummaa, mana sheekaa, mana hidhaadhaa. Yaani mana hidhaa hogguu jennu afaan qismi maal jedhan hin beeknu hordoftoota keenya hin beeku afaan arabaatti hin beeka waan tana qismi joolaa bakka makiinaan akkana itti shirjatu san. Ruste himmiidhamu maaliif yoo ta'e haamaan jiru tolaan jiru hundi bira dhaabbata. Kawaatti godhee lafa tana gangalchee yoo rakkoon itti dhufte baluu san maal ta'e jee rakkoo san keessaa baasuu yaalee godha. Saniifuu balloon nama gaarii namaati. Nama jechuun akkasaasani. Osoo namaaf jeefi fiiguuti. Wanni itti seenessan ilmuma sanii baasaa jee osoo fiiguuti.
beekaa akkas gootan tanooni bar. Ilmoon baasa jee deemu jiraafi soo baasan irra qabdee akkas gootee jechuudha. Saniifuu rabbi bira haa dhaabbatu tanuma hunda keessaa rabbi haa baasu mana hidhaa kana keessa ulee jira tumaa jira ifaafaa nama qabanii saniifuu jajjabaadha du'aa godhaaf. Kabajamtoota hordoftoota keenya gaa haati Ahmad haadha Ahmadiin wal mari'annee jirra akka yoo nu naqu baatanis dhalaani naqan biyya tanatti haadha Ahmad akka naqan shakkiin qabu akkasi ganama kaamma mala lamma dhayneeti haadha Ahmadii wajji yoo haadha Ahmad naqanii ni naqan haadha Ahmad itti nama dhalaani naqa uummanni akkasitti haati Ahmad akka balloon keessa jiru laaltee aanu deebitu akkanuma nu faanaan turaan isiniin jaa hanga dhuma viidiyootti aan walii qabannutti dhaqee laaluun akiit annu faana tolaanu yoo nagu baatan sistamaanu rabbiin ni laaffisa niin seenaa miniin seena waan inni keessa jiru waan inni itti jiru baafachuun adda baafachuun dirqama mee eenyu jira keessa malee ka guyyaa namaa dhimmamu ka halkan namaa dhimmamu maal ta'a maaltu isaa mudate jee kaani irraa deemee ishee ka fidee du'aa kaani godhee onna godhu hin jiru namni akkasaa dhalachuuf illee hin taa'u. Saniifuu dhaqee laaluun kuyya dirqama ta'a. Du'aa hinaafillee godhaa isaafillee godhaa du'aa ite saniin cinaa dhaabbadhaa jajjabeessaa. Nagaan nu turaan isin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanga viidiyoo dhumaa tabaloo wajjin isinitti deebinutti inshallah.